Attam jirtu kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenya oduun wiixata har'aaf qabnu kunoo itti aantuu barreessituun tokkummaa mootummootaa Aminaa Mohaammed kaleessa kan wal waraansaan miidhamte magaalaa Kombolch godina Walloo Kaabaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa keessaa daawwatanii jiru. Imalli gara biyyattii gama Kaabaatti gaggeessan kun erga walgahii gamtaa Afrikaa 35ffaa irratti hirmaatanii booda itti aanaa bulchaan bulchiisa naannoo Amaaraa Dr. Geetaachoo Jambaree oduu gabaastotaaf akka ibsanitti Aminaan namoota walitti bu'iinsa gaggeeffame miidhaman waliin dubbatanii jiru. Akka Dr. Geetaachoon jedhanitti bakka awwaalcha namootaa fi caasaalee adda bilisummaa uummata Tigraay barbadeessan ittiin jedhan daawwachuu isaanii fi gara Tigraayiif Afaarittis imaluuf akka jiran ibsaniiru. Gama kaaniin gaanfa Afrikaatti jilli addaa kan gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo har'a magaalaa Dasee seenuun walitti bu'iinsa gaggeeffamee fi sana booda caasaalee barbadaa'an daawwatanii jiru. Caama hamaa biyyootii gaanfa Afrikaa mudateen kan ka'e namoonni biyya ollaa taate Somaaliyaa irraa daangaa ce'uun Itoophiyaa akka seenan dirqisiisee jira jechuudhaan bulchaan bulchiisa naannoo Somaalee Mustafee Mohaammed Omar ibsanii jiru. Kanaaf jecha dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR namoota daangaa sadarkaa addunyaa ce'uun Itoophiyaa seenuun baqataa ta'uuf jiran kan bakka Dolloo jedhamtu kan Somaaliyaa keessatti mooraa ijaaree akka simatuuf Mustafeen gaafataniiru. Gama kaaniin itti aantuu barreessituun tokkummaa mootummootaa Aminaa Mohaammed pireezidaantii Itoophiyaa Saalawarq Zawdee waliin bulchiisa naannoo Somaalee ka daawwatan yoo ta'u namoota caamaan miidhamanis daawwatanii jiran. Naayijeeriyaa keessatti torban darbe dooniin boba'aa keessatti kuufamuu fi oomishamu dhoo'insa ishee mudateen yoo xiqqaate namni 5 du'uun ibsamee jira. Hojjetoonni doonichaa 4 immoo eessa buuteen isaanii dhabamu kaampaaniin Naayijeeriyaa hojii sana gaggeessu Trinity Spirit jedhamu har'a beeksisee jira. Dooniin kun roobii darbe balaan kun yeroo ishee mudatetti hojjetoonni irra turan 10 ta'uu fi isaan keessaa 3 torban darbe lubbuun argamu kanneen biroo 3 immoo dilbata kaleessaa reeffi isaanii argamu kaampaanichi ibsee jira. Hojjetoonni kanneen biroo 4 eessa akka jiran nageenya isaanii hordofuun waan ilaalchi duraatti kennamee hojjetaa jiru ta'uu kaampaaniin kun ibsee jira. Yeroo balaan kun dhaqqabeetti hojii oomishuu irras akka hin turre ibsamee jira. Lammiiwwan Sudaanii fi kan Sudaan kibbaa 20 caalaan hokkara uumameen kan ka'e mooraa baqataa Itoophiyaa kaaba dhiyaa keessaa dhiyeessuuf ka dirqaman ta'uu akkasumas gargaarsa lubbuu isaanii oolchu kan isaan barbaachisu ta'uun ibsameera. Gabaasa kana Lisaa Shalaayintu Jeneevaarraa ergee tujubee dhiyeessa. Mooraan lammiiwwan Sudaaniif baqattoota Sudaan kibbaa 10,300 keessa jiraatan kan Itoophiyaa kaaba gama dhiyaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa amajjii 18 saamamuudhaan gubatee jira. Kun kan mudate magaalaa dhiyoo jiru Toongoo keessatti erga lolli gareelee eenyummaan isaanii hin beekamne kanneen hidhataniif humnootii federaalaa gidduutti ka'een booda. Haalli rifaasisaan kun kan mudate xumura baatii muddeerra mooraa kabroon naannoo sana jiru erga saamameen booda. Dubbii himaan Komishinara Tokkummaa Mootummootaa kan dhimma baqattootaa Booris Cheeshirkoov akka jedhanitti naannoo sana keessa erga jalqaba baatii muddee hookkarri ka'ee qabee muddama hedduutu jira. A total of 22,000 people in both camps have been cut off from access and yeroo sana qabee mooraalee lamaan keessaa walumaa gala namoota 22,000 irraa tajaajillii fi gargaarsi addaan citeera. Hojjettoonni gargaarsa namoomaa martinuu gamasii bootu irra ture. Kanaaf mooraalee lamaan dabalatee naannoo sana seenuun hin danda'amne. Cheeshirkoov akka jedhanitti erga baatii muddee keessa hookkarri ka'ee qabee baqattoonni 20,000 ol ta'an daandii dheeraaf rakkisaa ta'e buufataalee adda addaa 3 kan magaalaa guddoo naannichaa Asoosaa cina jiru dhaqqabuuf deemaniiru. Martinuu innaa achi ga'an dadhabanii gargaarsa ka barbaadan turan jedhan. UNHCR, the UN Refugee Agency, and partners are rushing life-saving aid to more than 20,000 refugees. UNHCR is working with Ethiopia. Jaarmiyaan baqattoota UNHCR fi michoonni isaa baqattoota 20,000 ol ta'aniif gargaarsa lubbuu oolchuu ittiin ga'uudhaaf hojjetaa jiran. Baqattoota qe'ee isaaniirraa buqqa'aniif nyaata ho'aa, bishaan qulqulluu fi kunuunsa fayyaa dabalatee gargaarsa yeroo tattamaa dhiyeessuuf hojjetaa jira. Cheeshirkoov akka jedhanitti aangawoonni mooraa namoota 20,000 ol baachuu danda'u haaraa tolchaa jiran. UNHCR qubsuma bakka bishaan itti kuufamuuf manneen fincaanii dabalatee tajaajilawwan bu'uuraa gadhaabuuf hojjetaa jira jedhan.
Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daangaa Raashaa fi Ukireen irratti sodaa uumame marii har'a qobaatti Mooskoo fi Waashintan keessatti gaggeeffamuuf ajandaa duraa ta'uuf jira. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimir Puutin gita isaanii kan Faransaay Imaanuweel Maakiroon kan simatan yoo ta'u, pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden chaansilarii Jarmanii Olaaf Shuulz masaraa Waayit Haawus keessatti simachuuf jiru. Waayit Haawus akka jedhutti pireezidaant Baayideniif giti isaanii kan Faransaay Imaanuweel Maakiroon dilbata kaleessaa bilbilaan waa'ee yaalii gama dippiloomaasii ta'ee jiruu fi abdii horuu dadhabee irratti mari'atan. Kunis Raashaan daangaa Ukireen irra waraana ishee bobbaasuu itti fufuu fi daangaa fi abbaa biyyummaa Ukireniif deeggarsa qaban irra deebi'anii mirkaneessuu dabalataa jedhamee jira. Pireezidaant Maakiroon torban darbe akka jedhanitti dhimmi iddoo duraa kennaniif Raashaa waliin dubbachuu fi muddamsa jiru laaffisuudha. Pireezidaant Puutiin waliin ega dubbatanii booda hoogganoota Ukireen waliin dubbachuuf jecha kibxata borii gara Kiyev kan deeman ta'uun beekameera. Gama kaaniin chaansilariin Jarmaniis imaltuu walfakkaataa torban dhufu gaggeessaniin Mooskoo fi Kiyev kan deeman ta'uun ibsameera. Raashaan weerara Ukireen irratti gaggeessitu yoomiyyuu jalqabamuu akka malu Ameerikaan ega akeekkachiistee booda mariin marsaa adda addaa kun jalqabamee jedhu gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteets Jeek Sullivan. Ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteets Antanii Bilinkan wiixata har'aa gara Awustiraaliyaatti kan imaluuf jiran yoo ta'u, kunis marii nageenyaa biyyoota afur gidduutti gaggeeffamu irratti hirmaachuuf ta'uun beekameera. Dhimmootii nageenya galaanarraa fi saayibarii irratti mari'achuun kutaa Hindii fi Paasifik gidduutti weeraraa fi humnaan sodaachisuu gaggeeffamu ittisuu irratti mariin kun kan fuulleffatu ta'uu ministeerri dantaa alaa Ameerikaa beekseera. Biyyoonni arfan marii nageenyaa gaggeessan kun Awustiraaliyaa, Hindii, Jaapaanii fi Yuunaayitid Isteets ta'uun beekamee jira. Bilinkan muummicha ministeeraa Awustiraaliyaa fi ministeera haajaa alaa biyyattii waliin akka dubbachuuf jiran akkasumas muummicha ministeeraa Hindii fi aangawoota gameeyyii kabiroo biyyattii waliin waa'ee hariiroo walii isaanii gidduu akkasumas kan sadarkaa addunyaa irratti iddoo duraa qabatan irratti dubbachuuf kan jiran ta'uu ibsi ministeerri dantaa alaa Yuunaayitid Isteets jimaata darbe baase beeksiseera. Kuubaan uggura dinagdee Yuunaayitid Isteets jala eega seentee wiixataa har'aa waggaa 60 yeroo guutteetti biyyattiin akkaan kan miidhamte ta'uu fi uggurri kun kaafamuufis mallattoon agarsiisu hin jiru jedhameera. Uggurri kunis pireezidaantii yeroo sanaa Joon F. Kennedyin ajajame guraandhala 3 bara 2062 kalabsame yoo ta'u, kunis waliigaltee daldalaa ture ugguruudhaan guyyaa 4 booda hojiirra ooluu jalqabe. Ajaja kana kennuun keenya jedhan Kennedyin mootummaan kooministii Kuubaa aangoo qabu gargaaramuun sodaa uume hanqisuufi jedhanii turan. Ergasiyaas Kuubaa keessatti jijjiirama fiduun dadhabamus waggaa 60 booda har'as uggurri kaa'ame hojiirra oolaa jira. Kuubaan waggootii darban 30f rakkoo dinagdee hamaa keessa jirti. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Wantoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceena. Yaa'iin hooggantoota kan gamtaa Afrikaa 35ffaan sanbataa fi dilbata darbe magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamee jira. Bulchiinsonni Afrikaa yaa'ii kana irratti hirmaatan hundumtuu waa'ee dhiibbaan weerarri COVID-19 dinagdeedhaa fi hawaasummaa irratti geessisee fi akkasumas immoo rakkina nageenyaa ardii sana keessa jiru irratti mari'ataniiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed yaa'icha irratti haasaa taasisaniin Afrikaan mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti teessoo isheedhaaf maltu akka argachuu qabdu gaafataniiru. Dhimma kana irratti Galmoo Daawwitii gabaasa qindeesse qaba itti aanee dhiyaata. Walga'iin waggaa gaggeessitoota biyya gamtaa Afrikaa sanbata ture magaalaa Finfinneetti kan jalqabe dursa haasawa baniinsaa dura bu'aa gamtichaa Musaa Faaqii Naansee. Mr. Musaan dubbii isaanii keessatti dhiibbaa weerarri dhibee koronaa dinagdee Afrikaa irratti fide isa boodas kan Afrikaa mudataa jiru hanqina talaallii COVID-19 kaasanii furamuu akka qabu dubbatan. Inni biraan waa'ee rakkina nageenyaa Afrikaa keessatti mul'ataa jira jedhameeti. Mr. Musaa Faaqii fonqolchi mootummaa naannoo Saahel rakkoon bulchiinsaa bakka adda addaatti mul'atu Afrikaa maqaa yakkee jechuun dubbatan. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmedis hirmaattotaaf dubbii dubbataniin Afrikaaf waan barbaachisaadha jedhan akkasitti ibsan. Africa's voice on the world stage needs to be heard loud
and clear. Sagaleen Afrikaa addunyaa biratti sirnaan dhagahamuu qaba. Afrikaan jaarmiyaawwan addunyaa irrattis sirnaan bakka buufamuu qabdi. Har'a waggoottan 17 erga jaarmiyaan mootummootaa hundaa'ellee Afrikaan bulchiinsa addunyaa irratti shoorri isheen qabdu gadi bu'aala. Amma yeroon egaa kan haalli hojii jaarmiyaa mootummootaa jijjiiramuu malee. Akka murtee bara 2005tti nuti gaggeessitoonni Afrikaa akka ardiin kun mana maree nageenyaatti teessoo dhaabbataa xinnaatu 2 fi kan dhaabbataa hin taane 5 argattu hojiirra akka ooluuf gaafanna. 2 permanent seats and 5 non-permanent seats in the UN Security Council be adopted. Muummeen ministeera Abiy kan dubbatan waa'ee saba himaa Afrikaa hundeessuuti. Kanaafis yoo ka'umsa isaanii himanii Afrikaan saba himaa yookaan miidiyaa mataa ishee dhabuun sadarkaa addunyaatti akka maqaan ishee balfamuuf sababa kan ta'e keessaa takka jedhan. Kanaafis gaggeessitoonni biyyootanii kanaaf akka tumsan gaafatan. Waa'ee lola Itoophiyaa keessaa karaa nagaa furus maruma kanarratti akkas jedhanii jiru. As a gesture of goodwill, we have released high-profile suspects. Nageenyaaf jennee shakkamtoota to'annoo jala turan gad lakkifnee jirra. Waldhabdee jiru karaa nagaa furuuf murtee qabnuun Koomishinii Maree Nageenyaa labsiidhaan hundeessaa jirra. Of kennines nageenyi waarawaan akka biyya keenyatti bu'u ariitiin ni hojjenna. Lasting and durable peace in our country shall remain steadfast. Dilbata guyyaa lammaffaas hirmaattonni walga'ii cufaan gabaasa adda addaa dhiyeessaa fi dhagaa oolan. Kanaanis keessumaa rakkoon fonqolcha mootummaa fi jeequmsa sababa rakkoo bulchiinsaa Afrikaa mudataa jiru irratti ejjannoo qaban ifoomsanii jiran. Pireezidaantiin Keeniyaa dura bu'aan mana maree nageenyaa gamtaa Afrikaa rakkoon nageenyaa Afrikaa ardicha gama hedduun miidhaa jiraachuu eeranii biyyoottan rakkocha furuuf akka tumsan gaafatan. Ambaasaddar Baankolee Adeewoyee Koomishiinarii dhimma siyaasaa fi nageenyaa gamtaa Afrikaati. Maree kana irratti biyyoottan fonqolcha mootummaa Afrikaatti mul'ataa jiru balaaleffachuu ifoomsan. So what is important is that our leaders have condemned in no uncertain terms. Wanti guddaan gaggeessitoonni keenya guutummaa guutuutti gamtaan Afrikaa fi gurmuun biyyootni naannolee fonqolcha mootummaa akka balaaleffatan waliigalaniiru. Kanaaf sababni kamuu fudhatama hin qabu. Ammas seenaa keessatti yeroo jalqabaaf gamtaan Afrikaa biyyoottan 4 sababuma wal fakkaatuun miseensummaarraa mulqee jira. Have we had 4 countries in one calendar year in 12 months? Ambaasaddar Baankoleen murtee kanaan Maalii, Giinii, Sudaanii fi Burkinaa Faasoo miseensummaa keessaa yeroof kaafamuu ifoomsan. Dhimma Itoophiyaas gamticha hordofaa jiraachuu himanii ergama addaa gamtichaa TPLF fi mootummaa Itoophiyaa araarsuuf yaalaa jiran Oluseegun Obaasanjoofis deeggarsi addaa taasifamaa jira jedhe. Yaa'iin gaggeessitoota biyyaa gamtaa Afrikaa 35ffaan dilbata murtee garaagaraa dabarsuun kan xumurame yoo ta'u pireezidantiin gamtaa Afrikaa duraanii Fileeks Tisideekii aangoo isaanii pireezidantii Seenagal Maaki Saalitti dabarsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit waajjira muummicha gamtaa Afrikaa Finfinneerraa. Hordoftoota keenya qophiin ittaanu qophii ispoortii fi amajjii 9 bara 2022 jalqabee amma amajjii guraandhala 6 bara 2022tti Kaameruun keessatti gaggeessamaa kan ture taphni kubbaa miilaa Afrikaa kaleessa raawwateera. Biyyoottan 24 waancaa argachuudhaaf wal dorgomaa turan keessaa